Hoogganaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei muummicha ministeeraa Benjaamin Netanyaahuu du'aan hawwaaf jechuun murtii du'aa labsanii. Hoogganaa olaanaan Iraan kan hidhattoota Hamaas fi Hizbollah Gaazaa fi Beerut keessatti Israa'eliin akka lolan deeggaran ajaja hidhaa osoo hin taane hooggantoota Israa'el irratti murtiin du'aa murtaa'uu qaba jedheera. Ali Khamenei murtii manni murtii yakkaa idil addunyaa kamisa darbe ajaja hidhaa muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu hoogganaa ittisaa isaanii duraanii fi hoogganaa Hamaas Ibrahim al-Masir irratti ganamaa irraa yaada kennaniiru. Ajajni hidhaa baasaa sun gahaa miti. Hooggantoota yakkamtoota kanaaf murtii du'aa kennamuu qaba jedhaniiru. Murtii isaanii keessatti abbootiin murtii ICC akka jedhanitti Netanyaahuu fi Yoav Gallant gochoota ajjeechaa ari'atamaa fi beela dabalate akka meeshaa waraanatti fi akka qaama haleellaa balaa fi sirnaan uummata siivilii Gaazaa irratti raawwatameef yakkaan itti gaafatamummaa qabu jedhani amanuuf sababoota madaalawaa ta'an jiraachuu eeraniiru. Murtoon kun Israa'el keessatti aarii guddaa kan qabu yoo ta'u, Israa'el ammoo qaanii fi abshaalummaadha jetteetti. Jiraattonni Gaazaa jeequmsa kana dhaabuu fi namoonni yakka waraanaa raawwataniif itti gaafatamummaa qaban seeratti dhiyaasuuf akka gargaaru abdii qaban ibsaniiru. Israa'el aangoo mana murtii ragaa irratti hundaa'e didde yakka waraanaa Gaazaa keessatti raawwachuu itti fufteetti. Kuni kanumaan osoo jiru waraanni Israa'el akka jedhutti Hizbollaan daangaa Libaanos irraa rokkeettiiwwan 250 roobseera jedhe. Fulbaanatti erga muddamni gidduu isaanii jabaatee itti fufee booda haleellaan Hizbollaa kun isa jabaadha jedhameera. Kaaba fi giddu gala Israa'elitti namoonni baay'een yoo miidhaman gamoowwan immoo yoo manca'an gariin isaanii gara Teel Aviivitti siqanii akka argamanis ibsameera. Haleellaan kun Israa'el gaafa sanbataa giddu gala Beerut irratti haleellaa qilleensa raawwatteen booda dhagahame. Haleellaa Beerutiin yoo xiqqaate namoonni 29 ajjeefamu ministeerri fayyaa Libaanos ibseera. Gaafa dilbataa miidiyaaleen Israa'el lola milishaa Iraaniin deeggaramu Hizbollaa wajjin adeemsifamu dhaabuuf jecha Libaanosii fi Israa'el gara walii galtee dhukaasa dhaabutti adeemaa jiru jechuun gabaasuun isaanii yaadatama. Rokkeettiin Libaanos irraa dhukaafamuun booda poolisiin Israa'el caccabaan rokkeettii naannoo Teel Aviivitti kukkufee argameera jedhee haalicha busheessus. Hizbollaan garuu haleellaa giddu gala Beerutitti raawwateef deebii akka kennu kan hime yoo ta'u, Teel Aviiv irratti xiyyeeffachuun kaampii waraanaa 2 irratti akka dhukaasa hime. Humni waraanaa Israa'el boodarra haleellaa qilleensaa 12 wiirtuuwwan ajajaa Hizbollaa Daahiyyee irratti raawwachuu himeera. Ministeerri fayyaa Libaanos gama isaanii gaafa dilbata kaleessaa qofa lakkoofsi namoota lubbuun darbe 20 haga 29 ta'a jechuun hime. Haleellaa Israa'el akeekkachiisa malee gaafa sanbataa raawwatteen walumaa gala namoonni 84 ajjeefamuu himeera. Humni waraanaa Israa'el dhimma kanarratti yaada kennuu baatullee miidiyaaleen Israa'el haleellicha qondaala olaanaa Hizbollaa Mohammad Haidar ajjeesuu irratti kan xiyyeeffate ture jechuun ibsanii. Libaanositti onkololeessa 2023 irraa qabe namoonni 3,670 kan ajjeefaman yoo ta'u, yoo xiqqaate namoonni 15,440 madaaniiru. Akka qondaalonni Libaanos jedhanitti kanneen miliyoona 1 ol ta'an immoo qe'ee isaan irraa buqqaaniiru. Israa'el lola Hizbollaa waliin taasiftu jiraattonni 6,000 kaaba Israa'el irraa buqqaan aga deebi'anitti waraana itti fufa jetti. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya rakkoo sagaleen mudateef dhiifama gaafachaa hundi keessan bakka jirtanitti hamtuun isin hin argin jennee asumaan nagaadhaan mannaa.